Waraanni bilisummaa Oromoo murtee kana waamicha uummanni Oromoo dhiyeesse fudhachuudhaan murtee olaanaa kana gaggeessuudhaan gootummaadhaa olii waan raawwattaniif maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa gaafa barbaaddu kan dedha maqaadha daboo yaammatu Oromoon sanatti keessumaa dhaloonni kanaaf wanni sun yookaan cittee diinatti galtii kama abiyyi nagaa waliin haasa'uu jalqabnee irraa jedhu sadarkaa kanarra ga'eera baay'ee haasa'anii isaan diina waliin jalqabanii. Yooyyaa akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya har'aa oduu gammachiisaa qabannee isiniif dhufneerra. Imimmaan haadholii Oromoo fi abbootii Oromoo waan qooruuf jiru fakkaata. Yaa Rabbi dhugaa godhe. Guyyaa har'aa kana oduu akkaan nama gammachiisu takkatu dhagahame. Inillee maaliif jettan waliigalteen nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffamee jira. Akkuma yaadatamu waggoota 4 fi 5 darban kana keessa uummanni Oromoo dararaa hedduun irra gahaa kan turee fi waldhabiinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo jidduu tureen uummanni Oromoo makaraa fi gidirsaa hedduu argaa turan. Kanuma sababeeffachuunis yeroo garagaraatti mariin karaa nageenya fi araara buusuuf qaamoleen garagaraa yaalii adda addaa godhanis milkaa'uu hin dandeenye. Guyyaa har'aa kana immoo akka Oromiyaa Communication Biiroon gabaasetti mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensi nagaa bubbisee uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaasa dinagdee irratti fuulleeffachuun badhaadhina maatii fi biyyaa keessatti shoora isaa akka bahatuuf xiyyeeffannaan hojjechaas jirra. Duraan dursee waraanni bilisummaa Oromoo murtee kana waamicha uummanni Oromoo dhiyeesse fudhachuudhaan murtee olaanaa kana gaggeessuudhaan gootummaadhaa olii waan raawwattaniif maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaan akka furamuufis nuffii tokko malee walitti fufiinsan waamicha nagaa taasisaa turreerra. Qaamoleen quuqamni Oromummaa manaa isaan baasii fi dhibdeen siyaasa Oromoo afaan qawween qofaan fala argata jedhanii yaadaa turan miseensonni waboo hedduunis ejjennoo mootummaan nageenya waaressuuf qabuu fi waamicha isaanii yaachaa ture fudhatanii karaa nagaan galaa turaniiru. Yeroo ammaas mootummaan naannoo Oromiyaa egeree fi hiree uummata Oromootiif jecha garaagarummaa jiru dhiphisuun naannicha keessatti nageenya waaraa fiduuf qondaaltotaa fi miseensota waboo waamicha nageenya fudhatan waliin mariin taasifamaa jiru milkaadha jedha. Guyyaa har'aas hooggansa ol'aanoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waboo gidduutti waliigalteen araaraa mallatteeffameera. Uummanni keenya qabsoon itti nafne bu'aa ba'iin itti nafne waggoottan darbe jaarraa darbe aarsaan mana jedhamne uummanni keenya kafalee jira. Waliigaltee kana gama mootummaa naannoo Oromiyaan kan mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yoo ta'an gama waboon yookaan waraana bilisummaa Oromoon ammoo qondaala ol'aanoo waboo kan ta'an Sanyii Nagaasaatu mallatteesse. Kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni Oromoo ta'ee biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabuu mitiitiin nama ta'ee jiraachuun waan argitee mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni Oromoo inni qaamaan nu argu nu ergee rakkoo isaa nutti taasa. Ka qaamaan nu argine namoonni nuti yoo akka beektan dhiirri otoo nafiin dubartiin otoo nafiin jaarsa. Araarri bu'uura nageenya waaraati. Tokkummaan Oromoo ijaarsa biyyaaf maarreef marrabbaan duudhaa sirna gadaati. Ilaaf ilaamiin wal dhabdee furuun nageenya waareessa. Hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kanaan ka mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi qondaalli olaanaan waboo Jaal Sanyii Nagaasaa guyyaa har'aa kana boqonnaa haaraa uummata keenya uummata Oromiyaa
karaa nagaatii fi boqonnaa kennaaf jedhamee yaadamu eegalanii jiranii kun hedduu waan namatti toluu fi waan nama gammachiisuu fi waan jajjabeeffamuu qabudha. Uummanni kun beelofni jedhanii midhaan yookaan immoo daabboo gaafachaa hin jiranii kan isaan gaafachaa jiranii fi kan isaan dheebotanii fi hawwan nagahaa barbaannaa ilmaan keenya nagahaan bahanii haa galanii ilmaan keenya baratanii akka namaatti nama wajjin oolanii nagaan haa galanidha malee hawwii fi dheebuu biraa hin qabanii kana ture kan uummata keenya karratti baasee haala garagaraatiin akka isaan booyanii fi akka araarri kun dhufuuf aarsaa garagaraa kan kaffalaa turanii fi kun immoo waan hedduu nama gammachiisuu fi isteeppii hedduu namatti toludha. Kanaaf osoo duubatti hin deebiin araarri kun akka bu'uu fi uummanni kun akka nagaa argatuuf akka irratti hojjettan gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsinaa. Hordoftoota keenya kanneen viidiyoo kana ilaalaa jirtan viidiyoon kun namoota hunda bira akka ga'uuf laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Galatoomaa.